Kanaan dura hireedhaan si qofa mana jiramu. Dhaggeetta. Urjii siin jedhanii maal jedhee na dhagaye? Seera godhadhu kaa. Ti'i miti kan na arrabsu. Arrabsuu qofaa miti siin ajjeesa. Mana yaalaa dhaqee ture. Garaa kee keessa mucaa jiranaa jiran. Naticha jirtu kun dhugaadha? Eeyyene. Dooktar sitti moo tasayyuu mucaa kana da'uu hin danda'u. Tasa mucaa kana da'uu hin danda'u. Hodhu. Maal? Sodaa tokkoon malee aduu kanaan morma koo keessa waraaniin ajjeesi. Dooktar. Mucaa kee kan garaa kee kan dhiiga kee irraa uumame iyyuu hin gaddine anaaf gaddite jechuudha. Lubbuun daa'imaas lubbuun nama guddaas waaqa biratti cubbuudhaa nama biratti safuudha. Kanaaf kana ajjeesnee kan biraa guyyaa karoorfattee isa kana ajjeestee kan biraa deessa jechuudha. Kuma mutaa'ee harka kee ilaaluun irra jira taare akka namaachi gadi ba'ee hojjechuu hin qabuun. Waanta hojjetamu addana hin jiru. Qabuun mana barnootaa dhufee hin beeku. Dhokatee kophee xaawulaa, haalaulaa amma qormaata fudhachuuf fedhii hin qabu. Mana barumsaa seeraan deemaa jirtaayi. Barumsa kee seeraan barachaa jirtaayi isa jedhudha. Ofeeti qormaata keef qophaa'aa jirta? Sirriitti qayyabachaa jirta? Fidmi dabtara kee. 50 sentiin jira. Kaanosee moo baalosee jettee moo maqaasee? Kaarume. Joonsee. Beyoncé. Thank you guys. Gaafan jedhu mul'ata arme. Garuu arme didaa waamta moo akkamidha? Nawwaama dhuftee argitu. Gama funyaan keessaa baafatte waan rakkina qabu miti nooti. Waanuma jiru dhanno machooftee waldaan jeekinno. Hanani dhugeerratte ati machooftaa hin jedhano. Ani moo Laman dabarsin nama narrabsin malee maaltu nama galchee jedhe. Dhumarratti waa hundaayyuu bareera. Waan qabu sifaanatu murateera. Shira facaafattee galabaa hammataa turte. Amma sin hammata borus. Urjiin nama akka kan kee arraba shira xaxu qabuun nama waamamtu miti. Nama yoomuu jaaladhu. Nama fuudhee haadha ijoollee kootii godhachuu barbaadu. Konkolaataa keessaa dhiigni dhangala'aa jira. Eeyyee. Eessa deema konkolaatichi? Karaa guddaa Finfinnee irraa gara Ambootti geessu. Waraqaa nyummeessaa kana ladduu. Nara ofii dalagdi kana boruun argatta. Dabaa gara seeraan geessaa. Lafaa amma. Tole maal taatanii giddii ture bakkee teessanii? Callisnee waa tokko hin jiru. Abdiin irra nuuf. Maaliif itti himtu? Mucaan koo sababa isheetiin akka mana hidhaa galee maaliif itti himtu? Harmee sababii koo armis. Eeyyee sababa. Kanaaf nan deema. Abdiitti nagaa koo naaf himaa. Ati nama gaariidha baay'ee. Nama dukkana keessa jiru. Ifatti agarsiiste. Anumaayyuu hin ta'u. Wanti tokkoyyuu nan dhibbisu. Maaloo ati sillaaf hin jabaadhu. Hin jabaadhu. Atumti naa jajjabaa. Bilis akkasitti hin dhaga'amne barbaada. Naa obsi. Galatoomii baay'ee. Urji nagaatti. Hiree ke jiradu. Hiree ke rakadu. Hiree.
wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatuun argine deebinee facaanee. Taka kodanne fudanne ofida damne tu alaga daflanne hire kenya taka kodanne fudanne ofida damne tu alaga daflanne. Kanaaf ishii kana ordinaa ture. Madaraa ture. Tunaa kenni naganaa jedhu. Okay? Eessuma dhageesseetu natti faanuma korra deemtee dhuftu. Kanuma eenyu sitti odeessee? Sila gaaddidduma koo ilaaltee deemte miti ammatti. Anamoo si kan faana nama hordofu. Si malee maalitti dhageesse kana moo? Akka abdiin koo jedhamu. Waan geessee jechuu dura maalan geessaa jedhaniitu sammuu ofii mariisisuu caala giifte. Maaliin hojjedhaatuun jedhini ati mee oduuruma kee dura caala. Maaliin odeessaa mati? Maadha ko akka gashiroo faffatee mitiin kan inni geessa. Namni biyya alaatii dhufe keekii yookaan achimmoo piizaa malee taffataa shiroo kee kanan barbaadu. Adaraadhi. Keekii soo ta'e piizaa kee soo ta'e maal bargariin jira ka bargarii geessuu nan danda'anu. Isaaf taanaan ati piizaa geessiteetu ilma keetiif immoo piizaa sana guddisuudha miti. Ani kanan jedhu. Gatii piizaa moo gatii bargarii caala anis herregni kuni. Si rakkistii si dogoggorsitii akkamitti waasa. Ofumaan dhama'een innoo manichis cufameera. Maali mee herrega kana taanaanis yoo dogoggora rakkinan qabu. Dogoggora fi sirreeffatu malee wanti dhufu hin jiru. Sirreessiteetti. Yeegiiftii ko anaafati kana booda istaandiingiin keenya tokko miti siin jedhe. Istaandiingi. Istaandiingi miti istaandaardii jedhi dubbadhu. Nuun warra baratanii filmi koo nama barateedha. Istaandaardii jedhi. Na sirreeffatu. Sirreessee ka kunoo. Atis ilmi kees baratan. Ilmi kee kunoo barateetu miti akkuma dhagaa bu'uuraa kan inni mana keessa. Isa barateedha ilma koo gaan argita tiiviitti la yeroo inni tiiviitti mul'atu inni barate sun lafa lixxannabdu ilma kee wajjin. Yeegiiftii ko ani dubbiin barbaadu abdii koo galanni haa ta'u. Eno, didaa koo naa fudhatee deema. Didaadha kan muuxannoo qabu. Kanaaf iyyuu didaa fudhannee deemna jedhanii koreedhaan taa'anii murteessaniiru jedhan. Gubadhu gaa. Ilma kee koreedhaan didaa. Inni koreedhaan didaa filate suni filatamnaani inni mataan isaa korata kana gubadhu gaa. Sitti ni mala. Gubadhu gaa. Koreedhaan murtaa'ee deemuu fida ilmi koo maal. Hin beeku maalitti dhaqaa baranne. Gubadhu. Isa barateedha. Gubadhu. Hin deemu abdiin ala koo abdiin koo kan koo. Hinna gubadhu. Ofuma baattee deemu. Gubadhu. Gubadhu. Eessa jinna?
Akkam jirtu? Mucaa koo gaafatan. Nyaatichi keekii fidee mucaa kooti. Kanaaf jecha keekii fidee maal qaba maal rakkina qaba mucaa kooti bar waan biraan nyaatu jedheetaniin kana kan fidee fi dhufe qarshii hedduutti baaseetanii fidee fi dhufe. Maalan godha seen jechuudha. Maal wayyaree egaa deebiseen fudhadhee galamoo kana maal godha gala. Tole sababa arguun danda'u ree. Tole naa waamsismii maalo. Abdii. Nageenyi koo onni irraa madde si haa ga'u urjii. Utuu argaa keessiin quufin dubbiin dharaa na mudattus sakondii takkaafillee otoo si yaadin taree hin beeku. Urjii koo wanti hundi akka haaraa sitti ta'u nan beeka. Garuu kutannoo fi onnee kee cimaa saniin akka injifattus nan abdadha. Urjii an akka namni yaadu sanii miti. Yakka kana keessaa harkan qabu na amani sanyii xiyya. Dhugaan hin qallatti malee hin jittu jedhanii mire. Atis yeroo dhihoo keessatti na hubatta jedhee yaada. Yeroo gabaabaa keessatti nan baha jedheen abdadha. Waan idiyaa fi barii uume murtee naaf kenna. Atumti na amani. Injifannoon tan dhugaatii yoomuu. Abdii mana sirreessaarraa. Naguma? Akkam? Fayyaadha. Lakki anoo haadha koo keekii tokko hojjechiiseetan siif fidee dhufeetan hin seenu naan jedhan. Rakkoon qabu maal namni hedduu dhufaara rakkoon qabu. Anoo malee gadhe malee barsi gaafachuu wallaalee miti dhalatu. Nama baay'ee dhufaara namni na cinqeanayyuu namni baay'ate namni. Didaanis manaan bahu isa dhiiseetanis bahuun natti ulfaateetu malee si gaafachuu dadhabeetan miti dhalatu. Maali gaa beektamiti eegaa hojii isa kamtu jiraaree manuma oola malee maal godhabe. Kanumaaf jedheensi baqadhe malee barsi gaafachuu wallaalee miti dhalatu. Nama baay'ee dhufaara namni na cinqeanayyuu namni baay'ate namni. Maaloo dhiifama naa nan gaafanne naan hin jedhin abdii abshir hin baata. Hin baata waan tokko rakkinni hin jiru. Hin yaadda'in hin baata. Hin iyyina nutis hin waacna nutis hin baata. Ani si gaafachuu dadhabee bar yeroo madhabeetan malee bar si gaafachuu dadhabeetan maaloo dhala dhiifama. Sinirratti ilaalle dhugaa. Anoo bar keekii gashuu jedheetan hin barsi hojjechiisee fide dhufuun koo. Seera yoo ta'e seera. Anoo bara kuma warra kaanii shirooma kana walitti faffateen fidu jedheetanii
mana kootti gaa keekii hojjechiisee fiduu shirooma kana walitti. Alakkina ni hawa dandeenye dhufe. Tole gaato. Haadha didaa inji rakkatina garuu dhugaa. Tole haa ta'u maalan godhetteeti. Rakkoon qabu dhugaa haadha didaa inji qabin. Humna kooti oli. Waaqayyo nagaan si haa baasu. Amiin haadha didaa. Nagaan si haa baasu. Haqa kee jedhu qabu. Haqa kee waaqayyo siif haa. Galatoomii haadha. Jedhi gaa nagaatti. Ulfaadha. Tole. Tole haadha didaa. Adaraa gaan immoo didaa kanas immoo sumatti ni abdadhe. Suman eegaa jira gaa waaqayyo nagaan si haa baasuutii irratti haasofna. Rakkoon qabu. Tole. Tole haadha didaa. Tole Feenet, amma fayyiteetta fakkaata. Homaan jedhu amma naa wayya. Fayyummaan kee hoo akka mala gaariirra jiraa? Homaan jedhu guutumaan guutuutti fayyuu baadhus amma naa wayya. Mee raawwii yakkichaa jecha kee fuudhuu waan barbaanneef gocha yakkaa raawwatame duraaf duuba isaa eegdeetu nutti himta. Saajin jecha ishee irraa nu fuudhu. Maqaa kee guutuu natti badhume. Feenet Bariisuu. Bariisuu yoo? Bariisuu kennaa. Umurii kee? 27. Haala maatii? Abbaa koo waliin jiraadha. Yeroo jettu akkam? Lakkii qarreedha. Yeroo. Amantii kee? Waaqeffattuu. Sabni kee? Oromoo. Araada adda addaa irraa bilisaadha mokka? Bilisa. Tole Saajin gaaffii keessa itti fufuu dandeessa. Tole Feenet, mee waan raawwatame tokko lamaan nutti himtaa? Gurbaa kana faana hagam waliin turtani? Waggaa dheeraa waliin turree jirra. Maali hariiroon keessan? Wajjin bultii ijaarrachuuf ture. Wal fuudhuudhaaf turtanii? Beellama walii beellamnee turre. Heru, akkam? Nagaa maatiin nagaa? Nagaa keenya. Urjiin nagaa siiti? Urjiin jirti. Xalayaa si ergiteetti. Dhugaa? Okey, jalan dubbisa. Xalayaan silpheen gammadde. Tol. Armee fa'aa urjii fana kanaa jedhe.
Nanfa. Bye. Doktor. Maqaa kam goote doktor? Mucaa kana dhabeennan takkaa jiraachuu hin danda'u. Anaaf mitiis immoo hidhata ta'e kan walitti nu hambisuu danda'u. Tokkoof tokko mucaa kana qofaadha. Please doktor. Calna jalaan jedhi. Kuma haalichi baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu nuti akka ogeessa fayyaatti lubbuu baasurra lubbuu oolchuu filanna. Kanaaf hamma danda'ametti si duukaa dhaabachuu yaala. Ijoollummaa keenyarraa jalqabneetii wal jaalanna ture. Amma maaliif walitti buutanii? Biyya alaatii galee inni. Yeroo dheeraaf waggaa dheeraaf achi ture as gale. Egaa as galee booda yeroo baay'ee walitti dhufna ture. Waan baay'ee irratti dubbannee walii gallees turre. Yeroo gabaabaa keessatti akka wal fuunu akkasitti natti himaa ture. Yeroodhaa gara yerootti garuu amalli isaan jijjiirame. Maaliif waan beektu qabdaa? Dhiyoo kana Jimma deemee ture. Jimmaa yoo deebi'u intala urjii jedhamtu takka akka fidee dhufee beeka. Achi as na argachuu yuun fedhiin qabu. Manaallee gadi hin ba'u. Isii waliin mana keessatti sagaagala. Sababa saniif fuula na dhoowwate. Bilbilee yeroo dheeraa keessatti na beellameeti. Yoo wal arginu akka waliin ciisnu qofa na gaafata. Ani immoo nama akkasiitii miti. Isa wajjin waan akkasii badheetti raawwachuu hin danda'u. An kabajaadhaan durbummaa koo eeggadhee itti heerumuu barbaada. Adada na argateen wajjin haa ciisnu naan jedha. Sababni inni guddaan isa kana. Obsee taa'aa ture. Akka wal fuunuuf jennu maatiin kiyyallee maatiin isaas beeku waan ta'eef obsaan isa eeggachaa ture. Garuu inni intala biraa biyya baadiyyaadhaa fidee manatti galfate. Tole Feenet, urjiin mana abdii keessa jiraachuu eeyyudha kan sitti hime? Obboleettii isaa. Abdi, akkam nagaa keeti? Ani nagaa kooti. Ati akkam jirta? Mana sirreessaa sanatti barteetta? Abdi, baay'een gadda. Anaaf jettee kana hundumaa keessa seenti. Abdi, ati garuu dhuguma yakka hojjetteetta? Ani yoomiyyuu yakka hojjetta jedhee hin yaadu. Hin amanuus. Homaa miti. Rabbi dhugaa keessiif baasa.
Abdi akkati nagaa kee taate Hiiraan natti himteetti. Akkati daftee baatu immoo abdii guddaan qaba. Jabaadhu. Ati nama gaariidha. Yoomiyyuu sin irraanfadhu. Ulmaati naaf oolte yoomiyyuu hin dagadhu. Abdii jabaadhu. Akkati daftee baatu nan abdadha. Hamma deebinee wal arginutti nagaan naaf turi. Baay'een si kabaja. Urjiirra. Gocha yakkaa sirratti raawwatamee duraaf duuba isaa eegeetii nutti hima. Baay'ee waan jaaladhuuf gara ganda isaaniitti deeme. Naannoo isaatii meeqa ta'a? Gara naannoo 9tti. Guyyaa maal kan? Guyyaa keessa. Achi waamsisee niin dubbise. Nagamaan na dubbise. Wanti jiru bakkatti deebi'e jedheen ufitti yaade abdiin kutanne. Inni garuu naqabee konkolaataa keessatti na darbee na galche. Konkolaataa akkamiiti? Viitsiidha. Shaarpiidhaan afaan koo hidhee. Lakkoofsa gabatee isaa qabatteetta? Qabanne. Isa booda maaltu raawwatame? Egaa magaalaadhaan na fageessee booda konkolaataa duubatti. Magaalaa keessaa garamitti si baase? Bakka bosona jirutti na fide. Bosonichi maal jedhama? Beektaa? Hin beeku. Bosona isaa keessaan erga si ga'e maal sirratti raawwate? Na rukute. Maaliin? Hadduudhaan ammoo harka koo akkas na godhe. Si muree? Tole Feenet. Abdiin yeroo gocha kana sirratti raawwatu wantoota garaagaraa fayyadamee ture harka isaa irratti. Harka isaa irratti waa maratee ture. Waan akkamiiti? Waan akka maaksiiti. Gurraacha. Harka isaa golgee ture? Harka isaa lamaanuu. Yeroo gochi kun raawwatamu namni naannoo sana tureeraa? Homtuu hin jiru. Isa booda hoo? Achi booda konkolaataa karaa duubaatiin harka koo hidhee afaan koo irratti pilaastarii maxxanse. Konkolaataa karaa duubaa jechuun borsaa isaa keessa moo maali? Duuba na kaa'e. Eessa si geessuudhaaf? Lagatti sii darbaa. Morma keessarraa qalaanaan jiru. Isa booda gara kam si geesse? Hin beeku. Achi keessaa akkamittiin baate? Hin beeku karaatti dhaabsisanii. Bansiisanii achi keessaa kana baasan qofa beeka. Eenyutu? Poolisootatu isa dhaabsise. Isaan arge. Ati akka borsaa konkolaataa sana keessa jirtuu fi yakki kun sirratti raawwatamu eenyutu poolisiitti hime? Hin beeku. Borsaa sana keessaa poolisiitu si baaseere? Isaantu lubbuu koo naa oolche. Isa booda gara kam deemtan? Hospitaalatti na fidani. Tole. Yaada biraa waan hafe waan ibsattu qabda. Ammallee bakka ciisuu kanatti dhufee akka nan ajjeesneef sodaadha. Lubbuu koof sodaadha. Kanaan durallee dhufee isin biratti himadhee ture.
akka jedheetti godheera raawwateera. Amma immoo lubbuu koo akkana keessaa hin baasneef sodaadha. Homaa rakkoon hin jiru. Namni gocha akka kana sirratti raawwate yeroo ammaa kana to'annaa seeraa jala waan jiruufi asitti dhufee yakka biraa sirratti raawwachuu hin danda'u. Saajin jecha ishee irratti nu mallatteessisi. Tole feene maqaa ta'e guutuuf mallattoo sirratti nu mallatteessina. Tole fenet xumurree jirra. Waa'ee dhimma keetiis qorannaa isaa ittuma jirra. Waaqayyo si haa fayyi. Garuu kuma dubartoonni kuma meetiin dhufte